دعوتو جرتان OMN نيجاف قرّو متاتي أكملتان قبجمتوتا دعوتو OMN ودو ساقناتي نسنتما أن محمد سراجي توكم ما فيه والدقيتي بلسما الراتيف بورتان تيفنه انجفنوش المافوجتشوك أبنا جيت انتلا سياسة جوار محمد انتلا سياساتي في دايركتر OMN جوار محمد قيارا حواسا عنو تافي مقالوتا قدين جمع خيسا ولتبابا ولين مقالا جمعتي مريتي الجرام جوار والتجي خنرت كجيك أبسوها داوا من رمو وقا شانتمي أوليف قاقيسا بهن قرور ديني وقا بتوقف نقابرم سوف قابته جابي جرجي رمو صدركانا من رجل ركونت صدركا ايديال تي صدركا بيون هدون هوانين أرغتين كيسا جر موتما نصون ديگامين موتما امتاتا وجارون دندامي جر بيو صون ديگامين بيكا بياتا ودندامي جر Akkuma tokkummaa fi waldhageetiin qabsoofne arrageenye tokkummaa fi waldhageetii horanneetiifannee injifannoo caalmaaf waliin tarkaanfachuu qabnaa jira. Ce'umsi kun akka milkaa'uuf konkolaataan yoo laaffate duubaan dhiibu gaaratti yoo itti baay'ee gaazni yoo jalaa dhuume itti guutuu malee taakkoo jala kaa'uun hin ta'a. Taakkoo jala taa'uun hin ka'a. Karaa jala ciisuun wayitaa. Kanaaf ce'umsi kun akka bakka ga'u yookaan barbaadamu taate nageenyi biyya kanaa daran cimee deemuu danda'u qaba jechuudha. Nageenyi kun akkuma nama dura jeetti shoorri guddaan uummata keenya irraa eegama. Uummanni keenya gaafiin uummata Oromoo guutuutti deebi'ee jechuu hin dandeenye. Infaakt tokko illee hin deebine gaafiin fedhiin danda'an uummata Oromoo. Sharrii dururraa kukkutame malee sirna abbaa irreetutu kufe malee sirna dimookiraasii gadi hin jaarranne kanaadha. Biyyoson diigin mootummaa abbaa irra diinee mootummaa uummataa jaarree jirraa kan jedhe intala siyaasatii fi daayirektarri OMN mootummaa uummataa kanaas gara abbaa irrummaatti akka hin ceene uummanni qooda isaa gumaachuu akka qabu hubachiiseeti jira. Riphee lolaas ta'ee mootummaa waraanaan nagee keenya booreessuu hin barbaannu jedhee jira. Uummanni bal'aan kun qabsaa'ee kan wayyaaneen harka miilatu hiitee ergattu bilisummaa baasee aangootti baasee jira. Kan wayyaaneen biyya baaftee biyya ormaa keessatti harka alagaa eegsiftu biyya isaatti abbaa biyyaa godhee galcheera. Akkasii miti. Uummanni Oromoo bilisa bahee jira, bilisa baaftuu hin barbaadu. Uummanni Oromoo nagaa argatee jira, nagaa gooleessitu bifa kamiinuu dhuftu maqaa mootummaa naa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokko iyyuu hin barbaadu. Uummanni Oromoo bosona keessatti qawweef rasaasaan wal adamsuu osoo hin taane galma keessatti waliin taa'ee waliin mari'achuu barbaada. Akkas barbaadanii miti. Uummanni tokkummaa isaa daran cimsachuu akka qabus hubachiisee jira Jawaar Mohaammed. Uummanni tokkummaa isaa daran cimsachuu akka qabus hubachiisee jira Jawaar Mohaammed. Dhaamsi uummata keenyaaf nuti dabarsinu akkuma kaleessa osoo isaan walitti murumsanii osoo isaan qoqqoodamuu diddanii tokkummaa keessan eeydanii tokkummaadhaan qabsooftanii goolessituu fi diina ofirraa baaftanitti arras waca hoggana siyaasaa waca murnoota siyaasaatiin garee garatti qoodamtanii gandaaf amantiin walitti gaarreeffachuu osoo hin taane tokkummaa oromummaa keessan cimtanii bilisummaa dhiiga keessaniin galatas jaarmaya siyaasaa tokko malee fidattan san akka eeysifattaniin amaana isinitti dhaama. Hirmaattonni marii kanaatis rakkoolee jijjiirama dhufaa jiru gufachiisuu danda'an tokkummaan akka fuuldura dhaabbatan ibsaniiti jiranii gabaasni kan Abdusalaam Hassani. Godina Qeellam Wallaggaatti magaalota Caanqaa, Gabaa Roobiitii fi Machaaraatti baankonni saamamuun dhaga'ame. Yeroo baankonni kunneen saamamanitti maanajeroonnii fi hojjettoonni baankota kanneen shanis butamuun ibsameeti jira. Wachaan akkana aggaamii cimaa uummata irratti aggaamamee jaamee mormii cimaa mudachiisaa jira. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa wal waraansi Oromiyaa keessa haalduree tokko moree ararraa eegalee dhaabbachuu qabaa ji'a akeekkachiise. Abbootiin gadaa Oromoo haala yeroo Oromiyaa keessa jiru irratti magaalaa Finfinneetti mari'atanii jiran. Abbootiin gadaa Oromiyaa bakka garaagaraa irraa dhufan rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jirtu haala itti furuun danda'amu irratti mari'atanii jiran. Hirmaattonni marii kanaa waldiddaan ODP fi ABO jidduutti uumamu rakkoo guddaa uuma jaan.
paartiileen lamaan walirratti qabsaa'oo osoo hin taane waliin qabsaa'uun rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jirtu furuu akka qaban dubbatan. Dhaabbileen kamuu nam tokko filamallee haa ta'u deeggaraadha qaban. Deeggaraan sun yoo eenyu ilmaan keenya Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiruutu iddoo shanitti qoodamuu deema. Walitti siqanii haa hiikkatani. Yoo dadhaban dhugumii abbootii gadaatii fi hayyoota ilmaan Oromoo maanguddoo Oromoo qeerroo fi qeerrittii Oromootti ka bakka teennee waliin haman mana tokko keessatti teennee rakkoo keenya hiikkachuun barbaachisa. Oromiyaa keessatti nagaa buusuun dirqama abbootii gadaarra kaa'ame akka ta'e abbaa gadaa Tuulamaa Duraanii Bayyanaa Sanbatoo himanii jiran. Abbootiin gadaa birootis paartiilee siyaasaa hundarraa bilisa ta'uudhaan hojjechuu akka qaban dhaaman. Dhaaba kana deeggarree dhaaba kana hin balaaleffannaan jedhu as keessatti hin jiru. Nu abbootii gadaati hunduu dhala keenya dhalli keenya immoo mana keessatti daa'imtoo wallolti akkamitti araarsinaan jedhu san hin deemuun nurra jira. Nu tallatti akkamitti araarri kun nageenyi Oromiyaa keessatti dhufa. Nageenyi Oromiyaa keessatti dhufe kun immoo biyyattiidhaaf akkamitti fakkeenya ta'a. Oromiyaa bichaa oduun ta'een bakka nageenyi akka bakka biyyattuun beekama. Yaa ta'u malee nu hadhura, nu dugda, luka, mataadha, ija, funyaan. Qaama Oromiyaan qaama Itoophiyaa kana hunda of keessatti qabdi. Kana yoo qaban sirritti xiyyeeffannoo guddaadhaan yaanneetu itti deemuun nurra jira abbootii gadaannu. Rakkoon paartii kan biraa akka jiru ifatti adda baasuudhaaf hooggantoota paartiilee lamaanii wajjin yeroo dhiyootti akka mari'atan gumiin tokkummaa abbootii gadaa himee jira. Gumiin kun ibsa ejjennoo qabxii 9 qabu baafachuudhaan marii isaa xumure. Walwaraansi Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru haal duree tokko malee har'aa kaasee dhaabbachuu qaba. Marii kanarratti Haawwan Siiqqee hayyootaa fi foolleen hirmaatanii jiran. Har'aa kaasee nurraa dhaabachuu qaba. Nurraa dhaabachuu qaba. Mul'ata jijjiirama biyya tanaa dhugoomsuuf dargaggoonni qooda olaanaa qabaachuu hubatanii hojjechuu qabu jaame. Waltajjiin marii Empower Africa fi piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa qopheessan har'a magaalaa Finfinneetti taa'ameeti jira. Namoomsa Admaasuu dabalata oduu kanaa qindeessee jira. Jijjiirama mootummaa qofa osoo hin taane jijjiirama sirnaa keessattis gaheen dargaggootaaf shamarranii dorgomaa hin qabu. Seenaa Itoophiyaa keessatti wareegamni guddaan jijjiiramaaf kan kanfalame umrii dargaggummaa keessatti bara ilaa fi ilaamee kanatti ammoo ce'umsa siyaasa Itoophiyaa keessatti qooda dargaggootaa mata duree jedhu irratti mariin paanaalii gaggeeffamee jira. Waltajjicha Empower Africa fi piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaatu qindoomanii qopheessaniin hundeessaa fi dura ta'an Empower Africa Salaaddiin Isheetu miidiyaan hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaan akkuma walitti nu dhiyeesse akka hin malleetti yoo fayyadamne balaa nutti fidaa jedhama. Ijaarsa biyya keenyaaf idduma jirutti tumsaa goonus jedhe. Hullachiንም tarabaarban hundi keenyaa wal tumsinee dungoo biyya teenyaa qabsiisuuf hojjennu. Kana gochuuf ammoo dirqama mootummaa ta'uun nurraan eegamu. Qalbii qulqulluun ifaajinee abdii fi abjuu keenya akka dhugoomsuun isin gaafadha. Marii paanaalii kanarratti ogeeyyiin siyaasaa, seeraa, amantaa fi kanneen biroon affeeramanii hirmaachuun ajandaa ce'umsa siyaasa Itoophiyaa fi qooda dargaggootaa irratti bal'inaan mari'ataniin baay'ina uummata Itoophiyaa miiliyoona 100 caalu keessaa 70 umrii dargaggummaarra waan jiraniif barumsaa fi leenjiin qajeelchuun dirqama akka ta'e maricha irratti ibsamee jira. Marii paanaalii kanarratti yaada ijoo kan dhiyeessan Dr. Awwalaloo siyaasni eenyummaa irratti hundaa'e siyaasa gurmaa'inaas hammatee kan deemuu danda'udha jedhaniin. Siyaasni eenyummaa irratti hundaa'e siyaasa bifa gurmaa'in gaggeeffamu ofitti hammachuu danda'a. Kaayyoon marichaa hegeree biyyattiif dargaggoota ejjennoo ammayyaa qaban uumuu akka ta'e qindeessitoonni waltajjichaa hubachiisaniiru. Kan daawwachuu jirtan OMN ijaaf gurra uummataa asaan Oromiyaa irraa isin bira gahaa jiru. United States waldiddaa bajataan waajjiraalee federaalaa gartokkeen cufamuun riikardii dheeraa galmeessiseeti jira. Waldiddaa bajata ijaarsa dallaa daangaa Meeksikoo waliin wal qabatee pirezidaant Doonaald Tiraamp fi koongireesii jidduu jiruun waajjiraalee federaalaa gartokkeen tajaajila kennuun ala erga ta'anii har'a guyyaa 22ffaati. Kana dura riikardii dheeraan ture guyyoota 21 bara 1995 hanga 96 yeroo hooggansa Bill Clinton mudate ture. Manni marii bakka bu'oota uummataa biyya Ameerikaa Dimokiraatonni itti heddummaatan bajata ijaarsa dallee kanaa kan morme yommuu ta'u, pirezidaant Doonaald Tiraamp ammoo yoo diddan aangoo pirezidaantummaa murtii mana marii kanaa cinaatti dhiisuun bajata kana hojiirra oolchuu fayyadamuufiin dirqamaa jechaati jira. BBCtu gabaase.
Achuma United States bulchiinsi Florida dargaggoota gurraalee afur kan shamarree gudeedan jechuun waggaa 70 dura itti murtaa'e bilisa baase. Dargaggoonni kanneen yeroo ammaa lubbuun hin jiran. Maatiin isaanii garuu haqni turtullee dhokottee hin hafnee jedhaniiti jiru. Guyyoo Waariyoo gabaasa Aljazeeraa irraa argannee qindeessee jira. Bulchiisi Floriidaa dargaggoota afur kakalchaan dubru tokko buufatta yookaan gudeeddan jechuun dogongoraan himatan bilisaan gallakkis. Dargaggooti gugurraaleen hidda Afrikaa kun afran waggaa 70 duuba eegitti murtaa'e akka magaargalchuun hidhamanii jeefamaniin duub bulchiis Floriidaa haaraatiif kaabine isaatiin dhiifami godhameef ijoolleen tun afran Sheriif Wiils, Walter Irvin, Samuel Shepard, Charles Greenlee qar dubur faranjii tokko furtaatanii buufatta yookaan gudeeddan jedhanii machuun ganni 70 durmanidhaa darbataman. Falmi ajaa'ibsiisa saati dhuug godhameen duub bulchiisi kuta Floriidaa haaraan Abroon DeSantisif kaabinoon isa dargaggoota Afrikaa kun afran womqub hin qabneen bar 1949 tasiidhaa darbataman jechuun har'a lubbuun jiraachuu baatanis akka dhiifami godhamuuf tolchan. Dhimmi dargaggoota afran kana seena bii Floriidaa keessa seena daba cubbuu hamaa dhukkub caala fuulamaa jechuun kitaabota seenaa akka keessa qorame ture. Ijoolleen Afrikaa tun afran eegii manna amma murtii irra banameedha seenaniin booda inni tokko adoo murtiileen argatiin gan 70 durii hojjeefamu. Hiriyooti isaa immoo ragaa amansiisan taane murteen itti kennamte weenni bu'an. Maatiin dargaggoota kana boordii dhiifama irratti argamuun ijoolleen tun harkisii balleessa baanan irra bilis ta'uu ragaa gaara ga'uu qabni jechuun bulchiis Floriidaatiif kaabinoota bulchiisaatti himan. Niitiin gaafasna buufatan jechuun ijoollee tan nyaachiif tam jaartiree rebgan 87 yoo taatu barcuma qaam miidhamtoota afaan faranjootaatii wiilchar jedhamu yaabbatte gaaddis qoratuun dhufuun akkan jedhe. Angaafas ganni 17 dubru guntuuta ture adoo konkolaataa keettaa'u afur ta'u miil qabanii makiina keessa ganna harkisuun shugguxi mataan na dhaabanii watiyyit mata buqqesi goon jechuun natti taphatanii jedhe. Akka riippoortar Aljazeeraa kakor kan keettaa'uun gabaas kan hordofa turetti warri walii matkuun lamaan jechuun warri ijoollee afraniitiif intalti